Giddugala yaalaa fi raabsaa qoricha aadaa Na'iim. Manni yaala aadaa Na'iim dhukkuba hundaafuu dawaan ni jira. Koottaa na bira. Koottaa ilaalamaa nu bira yaalamaa. Homaan dhiphatinaa nutu siniif jira. Dhukkuba kamiifuu furmaanni nu bira. Narvii kintaarotiif dhukkuba garaachaa. Baarileen simmiinaan nutti koottaa kaachaa. Homaafuu rakkattan isin nu qabaachaa. Sihirii fi shayxanni dhukkubni waan lafaa. Budaa fi hoyxoonis nu biratti laafa. Dhukkuba dhiiraa fi gaggabdoo fi asmii. Funuunaa fi roobbii sirnaan yaallalammii. Kana qofaa miti. Dhiibbaa dhiigaatii fi dhukkuba sukkaaraa. Tiruu qorraaf kalee ni wal'aanna haalaan. Mala ammayyaa fi aadaanis ni laalla. Gargaarsa rabbiitiin sirnaan isin yaalla. Isin mararfanna siniin kabajamna. Waan nu ajajattan siniif ajajamna. Nu ilmaan keessani isin maatii keenya. Dawaa barbaachisu isin biraan geenya. Bakkarraa bakkeettis erguu ni dandeenya. Isin tajaajiluuf haala mijjeessina. Biyya alaattillee siniif dhiyeessina. Isin dhufaa malee homaafuu rakkattan. Wal'aansaa fi gorsas wal faanaa argattan. Ogeeyyonni keenya ogeeyyii ciccimoo kan gahumsa qaban, kan namaaf dadhaban, namoota gaggaarii hawaasaaf rifatan, kanneen haala gaariin keessummaa simatan, namoota akkasiitu isin keessummeessa, kan fayyisu rabbii, kan yaalu ogeessa. Ergaan keenya fiigee isin bira haa ga'u, filannoon kan keessan mana yaala aadaa Na'iimiin haa ta'u. Teessoon keenya magaalaa Shaashamanee ganda duwwaa tokko. Daandii koobilistoonii hoteela Hamiltan biraan gara koondominiyeemii duwwaa tokkootti nama geessu qabattanii yoo deemtan fuullee masjiida Zinnuureeyniitti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 920 31 93 yookaan duwwaa 716 80 duwwaa 5 73 irratti bilbiluun nu qunnama. Mana yaala aadaa Na'iim.